Miidhama obboleessa keenya ilaaluudhaan kallattii garaagaraatiin deeggarsa gochaa fi turtaneetu amaanaa gara keenyaan walitti qabamaa ture qarshii meeqa akka isa qaqqabe akka isinitti himuudhaa fi ture anillee maatii kiyya arguudhaaf gara maatii deemitan ture. Assalamu alaikum warahmatullah. Kam jirtu obboleewwan. Obboleessa koona bukeetti argitan gada baay'een keessan hin beektu Mubaarak Awwal jedhama. Kan Saudi Arabiyaatti balaan dura ga'ee lukirraa citedha. Wanni nuti amma viidiyoo kana waraabuu barbaadneefis waa lamaa fi tokkoffaa obboleewwan keenya biyya garaagaraa teessanii biyyoota Arabaa fi biyyoota Awurooppaa bakka garaagaraa teessanii miidhama obboleessa keenya ilaaluudhaan kallattii garaagaraatiin deeggarsa gochaa fi turtaniittu inni maalirra ga'e kan jedhu isinii ibsuu fi inni lammaffaan immoo innis isin galateeffatee amaanaa gara keenyaan walitti qabamaa ture qarshii meeqa akka isa qaqqabe akka isinitti himuudhaa fi galateeffadhuu keetii qarshii meeqa akka isaan walitti qabanii har'ammoo gara akkaawuntii sii bannee sii dabarsinee takka uummata ifa gootuufi. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuunee akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii. Duraan dursatti namoonni baay'een keessaan illee qaamaan illee namni dhufee natti nagaggaafachaa jiru namoota hedduudha. Biyya alamu qabu biyya keessa taagana dhufeetti illee namoonni nagaggaafatan hedduutu jiru. Kana wal qabateeti abdiin duraanis biizii ture anillee maatii kiyya arguudhaaf gara maatii deemitan ture. Kanuma keessa birrii sanallee harkaan hin qabanne ture. Amma birrii sunillee anas qaqqabee jira waan ta'eef birrii kan dhufee na qaqqabe miliyoona 2,500,000 fi 25,000. Kanatu narra galee jira. Akkaawuntiin sunillee asumaan cufamee jira waan ta'eef akkaawuntii biraa baafadhe akkaawuntii mataa kiyya irra galfadhee tan jira isiniin jedha galatooma walfaadha. Obboleewwan bakka garaagaraa teessanii deeggartan qarshii Itoophiyaa miliyoona 2,500,000 fi 25,000 akkaawuntii bannee fi itti galchineerra inni sun kana booda cufamee jira. Namoonni mubee gargaaruu barbaadan daayireektii akkaawuntii sarraa fudhattanii akka sappoortii gootan gamanumaan isin dhaamuun barbaada. Warri deeggartan galatooma viidiyoo kana baay'ee biroo naa qaqqabsiisa. An obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Abbee Caaliiti.